uummanni Jimmaa hanga ammaa waan godheef bu'aa ammatee arguu jalqabee jira. Kana caalaa arguuf immoo kana caalaa gumaachuun uummata Jimmaarraan eegama. Nan beekaa yeroo manni isaa diigamu yeroo jireenyi isaa kan bara keessaa yeroo mancaa'u namni gadduun isaa nafu. Garuu manni namaa kan diigamaa jiru Jimmaan ijaaruuf. Namni biyya isaa kan ijaaru mana isaa diigee miti aarsaa kafaleeti. Dhiigaan biyyi kan ijaaramu. Uummanni Jimmaa duuti hafee dhiigni hafee dafqaaf godoo isaa diiggatee biyya isaa ijaaruu hin danda'a taanaan kanaaf qophaa'aa ta'uu qaba. Mootummaan Xaaliyaanii sakandoo Roomaa jedhanii Jimmaatti amma ta'e jalqabanii jiru hojii. Kanaan dura jalqabanii jiru seenaa kanaan beekama. Amma kaayyoon keenya kun sakandoo Roomaa miti. Kan akka Jimmaa Roomaa keessa hin jiru. Dogongora yaadichi. Roomaa lammaffaa osoo hin taane Roomaa isa dhugaa fi isa miidhagaa kan ta'uudha qabu nuyi. Sana gochuu moo hin dandeenye yaada qabna. Amma ta'e maallaqni nu hanqachuu danda'a. Suuta gochuu waan dandeenyuuf uummanni keenya ammas cimee ciniinnatee hojiin kana booddee nu hafe baay'ee ta'uu isaa hubatee gurmaa'ee utubamee abboomamee adeemu.